Fo'amneerra nuti anisi sinisi jaalala guddaadhaani karaa Yesuusii eebba waaqarraatiin hafuuraan eebbifamnee qulqulloota ta'uufi warra mudaa qabne fo'amneerra nuti anisi sinisi jaalala guddaadhaani karaa Yesuusii eebba waaqarraatiin hafuuraan eebbifamnee qulqulloota ta'uufi warra mudaa qabne. Naafa ta'u kuni eebbi koo waaqarraa akkan qulqullaa'uuf cubbuu koo hundarraa. Naafa ta'u kuni eebbi koo hafuuraa akkan qulqullaa'uuf jal'ina hundarraa. Naafa ta'u kuni eebbi koo waaqarraa akkan qulqullaa'uuf cubbuu koo hundarraa. Naafa ta'u kuni eebbi koo hafuuraa akkan qulqullaa'uuf jal'ina hundarraa. Fo'amneerra nuti anisi sinisi jaalala guddaadhaani karaa Yesuusii eebba waaqarraatiin hafuuraan eebbifamnee qulqulloota ta'uufi warra mudaa qabne. Naafa ta'u kuni eebbi koo waaqarraa akkan qulqullaa'uuf cubbuu koo hundarraa. Naafa ta'u kuni eebbi koo hafuuraa akkan qulqullaa'uuf cubbuu koo hundarraa. Nuufa ta'u kuni eebbi kee waaqarraa akka qulqulloofnuuf cubbuu hundumarraa. Nuufa ta'u kuni eebbi kee hafuuraa akka qulqulloofnuuf jal'ina hundarraa. Waaqayyo si haa eebbisu.